nama tokko osoo hin barbaanne aappii qur'aana isinii dhaggeeffatee dogoggora siniif sirreessu asuma teessanii sudeesiif shureemirraa qur'aana barachuu akka dandeessan kaleessa aappii buufattan isin agarsiiseetiin ture har'a immoo akkaataa itti fayyadama isaan isin agarsiisa jechuudha. Akkaataa aappii kanatti fayyadamtan loogiin gootanii erga seentanii akkaataa itti fayyadamtan isin agarsiisa. Kunoo akka kanatti jechuudha. Mi'aan bakka tokko qara'ee dogoggora akka inni sirreessu isin agarsiisu dogoggore. بهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب. Kunoo akkanatti sirreessarra deebi'uudhaanii kunoo amma aappii isin agarsiisu san sin agarsiisuun duratti warri mana kana fooloo hin godhin fooloo gochuudhaan laayik sheer gochuu akka hin daganne isiniin jedha. Gara aappii isin agarsiisuutti aappii keenya keessa ni seenna. Aappii tartiil kabuufanne keessa ni seenna jechuun akkatti loogiin gootan isin agarsiiseetiin jira. Qur'aana suuraadhaan barbaaduu isin hin barbaachisu. Bakkuma feetanii kun egaa irra caalaa haafizootaa fi bakka qara'uu jirtu yerooti qaraatu nu kallattumaan bakka feeti aayatuma feeti ati qaraanaan kallattiidhaan suuraa feetirraa sii baasa jechuudha. Aayaa ati qaraatee suurumati feetirraa siif baasa jechuudha. Kanuma feete jechuudha. Fakkeenyaaf ani amma tokko qara'ee isin agarsiisu iirarii akka inni itti fidee iirarii jechuudha. Yookaan immoo dogoggora akka inni itti sirreessu qaari'oota feetanii sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Dura irratti aayaa qara'uu feete san ni qaraata. Qara'uudhaaf bakka sagalee kan bakka kana ni tuqatta jechuudha. Anamma qara'uutti hin jira sagaleen inni hin dhagaamnee fi riikardiidhaa fi akkasuma ammalleetiin egaa maayikiroo pooyiniitu banamee hin jiru. Mihaadaa bakka jedhuun dogoggora jechuudha amman. Kifaataa jedheetiin qara'ee inni immoo boodanaa sirreessa jechuudha. Dogoggora eessarraa laaltan eessatti dogoggore bakka itti dogoggore yeroo jedhu kunoo dura irratti haayilaayitii akkanatti isin garsiisa jechuudha. Kunoo anama fakkeenyaaf mihaada ka jedhu kifaataa hin jee mire bakka kana amma fakkeenyaaf ila dogoggoraami kun eessatti sirreessa jennaan bakka kana dhuftan bakka kana jechuudha laal kunoo hiirar ka jettu misteeksii as tuqattan jechuudha. Inni akkanatti isinii fida. Erga akkasitti isinii fide qaari'ee feetan tu isinii qaraa jechuudha. Kuni kan isin qaraatan akkanatti isin itti qaraatan. Bakki kun immoo nama isinii sirreessu. Kunoo mihaadaa jedheenaa sirreessa jechuudha. Qaari'ee feetaniin sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Siitingii isaa keessa seenee isin haa agarsiisu amma. Siitingii akkaataatti sirreeffattan siitingii isaa keessa. Siitingii keessa seenuudhaaf kunoola gubbaa kanarra siitingii kan jedhu kanarra gubbaa kanarra tuqattanii ergasii riisiteeshinii kana tuqattan jechuudha. Kanaa jechuudha. Erga akkas ta'ee detect mistakes kana detect gootanii isii kana banamuu qabdi jechuudha. Isiin kun banamtee jiraachuu qabdi. Akkasittiin cufamtee jechuudha. Akkasittiin yoo gama kanatti jiraate gama kanatti deebiftan lamaan kanaa jechuudha. Achi booda as deebitanii gama kanatti yeroo deebitanii bakka kana dhuftan bakka kanaa jechuudha. Kunoo as listening ka jedhu kana eenyuun qaari'ee kamiin akkasiin dhageessisu jechuudha. Qaari'ee feetantu jira jechuudha. Qaari'oota feetan Sudeesii, Shureemii, Yaasid Al-Duusrii, Saad Al-Gaamidiyyi, Muhammad Siddiq, Maahir hundi ni jiran jechuudha. Qaari'oonni daawulood gootan ka keessaa feetan jechuudha. Isin ka keessaa feetan godhachuu dandeessu jechuudha. Yeroo tokko irratti goonaan lamii isin hin gaafatu nama isin sirreessa jechuudha. Yeroo tokko itti goonaan kun haayilaayitiidha. Siitingii hedduu qaba. Bakka irraa isin dhibe komentii jala naa kaayaa. Bakka irraa isin dhibe jechuudha. Fayyadamni isaa qallaaliidha jechuudha. Fayyadamni isaa qallaaliidha. Bakka irraa isin dhibe komentii jala naaf kaayaa jechuudha. Akkasuma faayidaan egaa isa kanaa inni biraani nam tokko qur'aana qara'uu jira eessarraa qara'uu jira jettee wallaalta. Namni kun qur'aana kana eessarraa qara'uu jira jettee yeroo wallaaltu isuma kana kan inni aayatni qara'uu jiru kana sagaluma isaa kana itti qabda jechuudha. Bakka kana tuqattee sagalee isaa kana jechuudha. Bakka kana tuqattee
kan inni qara'u sii baasa jechuudha inni qara'u jiru sana suuraan qara'u jiru atanni qara'u jiru sana asirratti siif baasa jechuudha warreen quraana illee namaa dhaggeeffattan faayidaa guddoo qaba jechuudha warra quraana namaa dhaggeeffatuu fi bakka isin dhibe komentii jala naa kaaya suuraa ayataan yookaan suuraa suuraadhaan hin baafadhaaf yoo feetan immoo gubbaa kanarra tuqattanii innu akkasitti jira jechuudha quraana